Qormaata baranaa. Akka ilaalcha kiyyaatti qormaata baranaa kana adduma haalli isaa kan kufu waan baay'atuuf naman ajaa'iba ebalu kufuunsaa. Kofeeraa osoo hin taane yoo darbeera jedhan nama rifachiisa. Isa darbe jedhutu dhabuu danda'a malee kan waliin gammadu inni kufe hin dhabu kan isa waliin boohee u'uu jedhee aadu. Isa ani bade jedhee mataa isaa qabatee keessoo isaatti gaddu. Ani bade jetteef waan badin galchitu, ani kufe yoo jettees kan kufe hin kaaftu. Kufe bade jennaan yoo hir'ifte malee homaa hin dabaltu. Itti deddeebinaan kufaatiif badooma kan sitti hammaatu. Dhaamsi kan koo ijoon kan ani barbaadu akkanaaf hubattu. Ati qophii taanaan jijjiirama kamuufuu yeroon hin barfatu. Qananii Rabbii irraa abdii maaf kutatta? Maaliif dachii bal'oo ofitti dhiphifta? Maaf kufaati har'aatiin boruu kee tilmaamta? Maaliif falaxiftee rakkoo qofa laalta? Akka yaada keetii kan darbe qormaata milkaa'ee biroomee gammadee jiraata. Inni kufe immoo hundaa gadi ta'ee dhiiga hiyyoomata. Jettee of sobaatiin maaf keessa kee miita? Hin dogongoriin garuu iddoo itti kuftee gaaf tokko ni kaata. Obsaan bira tarraan iddoo mul'ata kee hunda isaa ni geetta. Ija kee banattee carraa qabdu hunda soo laaltee lakkoftee xumurtaa. Kaayyoodhaan hojjennaan isa har'a darbees caalteetiin argamta. Kan jiraateen duune kan dhaabbateen kufne. Rabbii tokko malee kan bakka hin kaane, Waaqa tokkocha malee kan sadarkaa isaarraa yoomuu gad hin buune. Qormaata barnootaa qofa osoo hin taane xaxaa jiruu keessaa hedduu dabarsinee gad-jennee ol jennee furguggee fi rakkoo danuusaa miliqnee as dhaabbanne malee akkuma salphatti iddoo kana hin geenye. Kunis dhima darbaa yoo obsaan hogganne, yoo gadda yerootiin sakaalamneen kufne, osoo galman gahin yoo abdiin kutanne. Rabbii tokkocha keenya irratti hirkannee seeraan fayyadamnaan humna inni nuu kenne. Yeroof kufna malee ima kufneen hafne.